Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota qophii gola seenaa gaa arrantanas kuna walitti deebinee jirra. Akkuma baallama isiniin seenneen seenaa gooticha Oromoo qondaala waraana bilisummaa Oromoo akkasuma itti aanaa sooressa jaarraa abbaa gadaa kan turan Sheek Abdurrahmaan Yusuf seenaa isaa gaa kutaa lammaffaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenya nu faana turan afeerraa keenya asumaanuu gaamee odoo sagantaa teenyaan eegallee sirbaa wallisaa Yusuf Abdii yookaan kaarruu kanaan isin afeeraa ta'a. Yusuf Abdii wajjin turtii gaarii godhaa. Sanbooda akka walitti deebinu ta'a. Yaa tuuta Oromoota badii malee hidhamtanii, badii malee tumamtanii, badii malee ajjeefamtanii, sayoomuma bararruma guyyaaniif gartanii, sayoomuma bararruma guyyaaniif gartanii. Yaaduun kurtaa sirnaa dabree yaadatamee waan nu gootee dhiigaa ilmaan Oromootaa meeqa dhimtee nu awwaaltee arraba diintee mul'attee addunyaan hundi deegeessee arraba diintee mul'attee jiruu rabbiin si xiqqeessee. Yaa tuuta Oromoota badii malee hidhamtanii, badii malee tumamtanii, badii malee ajjeefamtanii, sayoomuma bararruma guyyaaniif gartanii, sayoomuma bararruma guyyaaniif gartanii. Osoo dalaagannee qabnu qabeenya keenya isaa. Hayyee hordoftoota sagantaa keenya gaa wallisaa Yusuf Abdii guddaa galateeffachaa gaa sirba isaa dhageeffannee walitti deebinee jirra. Amma gaa qophii teenya seenaa Sheek Abdurrahmaan Yusuf kan kutaa lammaffaa isin biraan geenyu taha. Nu faana turan afeerraa keenya. Egaa ogeessi kaameeraadhaa Abdunaasir Mahammadii fi qindeessaan Boonaa Birraatii barreessaan ammoo Jamaal Ahmadii. Ega sore itti aanaa sooressa jaarraa abbaa gadaa kan turan Sheek Abdurrahmaan Yusuf gaa eega Oromiyaa seenan gaa seenaasaa achirraa isin kaafnu ta'a. Iddoon dhagaa gaachanaatii fi jimaa beeroo jidduu sooressi jaarraa abbaa gadaa sababa wal dhabdee abaawoon adda fottoqaniin dhaaba ifloo hundeessee waraana isaa wajjin jimaa beerootii fi dhagaa gaachanaa jidduu waan jiruuf Sheek Abdurrahmaan Yusuf waraana isaa akkuma fideen sooressa jaarraa abbaa gadaatti dhufe. Sheek Abdurrahmaan Yusuf akkuma sooressa qunname maqaan isaa Jaalbabbaasaa Turaa jechuudhaan kennameefi. Jaalbabbaasaa Turaadha akkuma Somaalee keessatti hooggantummaa yeroo yeroon kennamaafi turtetti sooressa jaarraa abbaa gadaa birattis yeroo yeroon itti gaafatamummaa walitti qabachaati dhufe. Hoogganaa waraana jidduu olaanarraa eegalee yeroo kana lola hedduu keessattis hirmaatee lolchiisaa ture. Lola Jaalbabbaasaa Turaa lolchiisa keessaa tokko qofa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Baruma dargiin kufuu dhihaate sanitti nama waa xiqqoon laga erer keessa jiru waraanni dargii roga hedduun marsee itti dhufe. Birgaadiin tokko fiqiin itti dhufe, birgaadiin tokkos fadiseen itti dhufe. Isaanis yoo baay'atan nam 30 qofa turan. Waraanni dargii kun roga hedduun marsee kun itti dhufe kun hidhannoo isaan deemanii yoo marataa duratti taate malee wanni itti tilmaamamu hin jiru. Jaalbabbaasaa Turaa Sheek Abdurrahmaan Yusuf waraana akkasitti hidha deemu hirsan ijatti laalee tuffatan. Hidhannoo mudhii malee hidhannoo sammuu hin qaban hin sodaatinaa je'ee jajjabii isaatti ajaja dabarse. Jajjabiin isaatis hoomaa dargii tan hidhannoo mudhii malee hidhannoo sammuu hin qabne san laga erer keessa olii fi gad ariitee hidhannoo mudhii san irraa hiikkatan. Warri qaamaan achi guyyaa bakka takka hidhannoo gayaa arkanne guyyaa san ja'anitti arrallee dubbatan. Inuma guyyaan sun boojuu osoo hin taane badhaafama ja'an. Waraanni ifloo nama lama ta'us nama hin dheessu jechuun guyyaa san booda dubbatama.
qondaalli waraanaa kun jaal Babbaasaa Turaa gootichi seenaa akkanaa galmeessaa jiru dhaaba keessatti itti gaafatamummaa dabalachuun itti fufe ammaas itti gaafatamaa waraana waliigalaa ta'e gootummaa akkanaa kana guyyaa guyyaan galmeessaa sanbiraas dabree itti gaafatamaa koree hobbaaftu hojii raawwachiiftuu ta'e ammaas yeruma gabaabaa keessatti itti aanaa sooressa jaarraa abbaa gadaa ta'e osoo gootummaa akkasii galmeessaa jiranitti bara 1992 dargiin kufee biyya seenan yeroo biyya seenan jaal Babbaasaa Turaa Sheek Abdurrahmaan Yusuf itti aanaa sooressa jaarraa abbaa gadaa tahanii hojii dhaabaa adda durummaan kan sossoosaa turan isaa adda bilisummaa islaama oromiyaa keessatti qondaalli kun seenaa akkanaa odoo galmeessaa jiru bara 1992 qondaalota dhaabaa kanneen biroo wajjiin konkolaataan dirree dhawaa keessa odoo sossoohaa jiranuu wayyaaneen isaa fi hiriyoota isaa galaafatte. Daawwattoota hordoftoota keenya seenaa kana keessa qulqulleessuudhaaf gootota gaafa san arra lubbuun jiran gameessa keessaa tokko kan tahan jaal Magarsaa Qilxuu Sabboonaa fi gooticha Oromoo kan tahan keessaa gootota Oromoo keessaa tokko kan tahan kan arra lubbuun jiru jaal Magarsaa Qilxuu akkana naan jedhe yeroo bilbilaan haasoysiisee waa'ee seenaa Sheek Abdurrahmaan Yusuf gaafadhu battalumatti kan lubbuun isaanii dabartee ibsaa guutuu ta'uudha naa hime garuu Sheek Abdurrahmaan Yusuf hospitaala guddaa dirree dhawaa seenanii odoo wallaansarra jiranu yeroo kanatti jaal Falmataa Gadaa miseensa barreessaa parlamaanaa mootummaa ceemsaa kan tahan yeroo kanatti xayyaara helikoophitarii ajajanii biyya Jarman geessanii waan wallaanuuf odoo sochiirra jiran xayyaarri dirree dhawaatti qubatee isa kana fuudhuudhaaf Sheek Abdurrahmaan Yusuf madoo hospitaala yeroo gabbaasanitti battalumatti lubbuun isaanii akka baatenatti himan. Sheek Abdurrahmaan Yusuf gootummaa daangaa hin qabne dhalootaaf lafa kaayee dabreetti jira. Daawwattoota hordoftoota keenya gootichi keenya lubbuu deebii hin qabne tana nuuf jecha dabare. Walumaa galatti reeffi Sheek Abdurrahmaan Yusuf eega lubbuun isaanii baate guyyaa 5 oolee guyyaa 5 booda magaalaa Hararitti akka raawwatame warri gaafa san jiran akkana jedhanii nutti himan. Walumaa galatti seenaa Sheek Abdurrahmaan Yusuf kan kutaa lammaffaa gama xumuraatiin geenye jirra. Sheek Abdurrahmaan Yusuf rabbiin jannataan isaas haa qananiisu nutis kaayyoo isaa nama galmaan gahu nu haa taasisu. Seenaa gabaabduu Sheek Abdurrahmaan Yusuf kutaa lammaffaa isaa asumarratti xumurra. Ogeessi kaameraa fi tiknikaa kan waliin turu Abdunaasir Muhammadii fi qindeessaan boonaa birraa barreessaan Jamaal Ahmadi. Torbaan qophii biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bula.